Baikni Faraun. Allahu waa takka gochuu hin danda'u. Jibbisiisa. الله يسلمك Rabbirraa maal dabaltaa maal hirribta? نفس ذائقة Gurbaa kan ni beektanii miti kan du'aa kadhachuudhaan beekamu takka. Du'aa kadhata akka malee. Kunoo dhufteetti ga'a. Dhaggeeffadhaame. Muhammad on kennalee kan silaa huccuu diratti Hey, abdiin fakkaatee dhaamsa dhaammatee jira dhaamsa. Odeessan wantoota garaagaraa hedduu waliin dubbannaa mata duree sadii Muzammil Kafaruu gurbaan Muzammil jedhamu kan beektan harama keessa taa'ee wanta baalagee kana Rabbii fi Rasuula amantii Islaamaa xiqqeessa jechuudha. Na'alatullaahi alaihaa. Ji'a kabajamaa kanaan ji'a rahmata Rabbii keessa tirannii barbaadu kanaan sanuu harama jala taa'ee kaabaa Rabbii jala taa'ee akkasitti maqaa Rabbiitiin waan hin taane hojjeta. نفس ذائقة Namni kun Muzammil jedhama. Namoota wajjin taane dalagan mukhadaraata dalagan inshaallah ballagameera natti fakkaata guyyaa muraasa keessa waan Of course. jedhee yaada. Akkas kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dhimmoota gurguddoo kana qabadhee dhufne intala kanas baay'ee takka na bohaarsiti mee dhaggeeffadhaa. Muhammad on kennalee kan silaa huccuu diratti fakkaatee jara jara ofirraa deemee wallaa wabiillaa yaadatu akkana godhe inshaallah. Jana jennuun maal fayyada Irratti dhabuu? nammallee Muhammad on kenna kasuu anjeeri jaaqaati ana bira dhuftan maal naa gootanii miti waanuma baalagee na biratti jettan malee maal Ijoolleen arbaa goggogaa is qabadhaa. Wallahi rakkina bochise baay'ee takka bochise biyya Somaaliyaa keessa jiraatti. Haala jireenyaatu mataa bahee wallahi. Namni Somaaliyaa keessa jiraatu kan itti akka banaan beeka. Kunoo kun abbaa du'aayi. Sin gurguraa? Nama moo? Nama gurgurtaa? Guys, wantoonni an lammeen isinii dhiyeesse kun bohaarsoodha. Wantoota isin gammachiise yookaan isin kofalchiise jedhee yaaduu fi itti bashannantaniidha. Garuu inni dura baay'ee takkaanallee miira keessa nagalchee baay'ee allaadhaan sheexaana jechuun wanta akkas akkasii kun nama islaamaarraa hin barbaachisu. Haa ta'u malee oduu gammachiisaa takka mooniin qaba. Abdii Raggaasaa du'aayiidhaan na dhaqqaba. Du'aayiidhaan naa jabaadhaa. Du'aayiin keessan taqabbalamaa jira. Haalli irra jiru gaariidha. Ijillee naa banameera. Gurrillee naa banameera. Ijis akkana banamutti du'aayi naa garadhaa jedha. Iji bitaa kuni zayitiin sirriitti miidhee waan jiruuf iji isaa takka hin argu jedhan. Ijoolleen takka takka akka dhaga'anitti akka arganittis Haayidar Abdii Bilisummaas waan kanarratti dubbatanii jiran. Gama biraatiin gurbaa shoodhii akartan kana dheengada dabbaar fidee dhufe abbaa isaatiin ga'u godhi! Ga'u godhi! Namoonni yeroo kanatti abbaa isaaniitii waliin namoonni abbaa hin qabne yeroo kachi kana ni yaadan. Namoonni hedduun misila abbaa kiyyatti dawwalee akkas jedhe jedhan. Haatan jarree waliin haasa'an abbaaniif ilmi abbaa kiyya fooqii sitta ijaaru jedhan innis ga'u godhi jedha abbaa kiyyaa jedhan. Warra abbaa qabdan abbaa keessa rabbi umrii dheeressuu warra hin qabneefis rabbi rahmata godhu warra kiyyaa kana rabbiin kan jannata haa godhu warra du'anis Allahumma gfir lahu warhamuu rabbi hadhiisuufi gama biraatiin Abdii Raggaasaatiillee du'aa gochuu hin irraanfatina. Viidiyoon keenya har'aa xiqqoo na fakkaata akkasuma waliin wantoota takka isin bohaarseera jedhee yaada. Intalti suuraa irratti agartan kunis ijoollee Arsii ijoollee Arbaa Gugguutii walaloo garaagaraa bohaarsii garaagaraa boo'uudhaan ijoollee biyya kiyyaa isin jaalala biyyaa qabdi I think jaalala biyyaatu isii keessaa madda. Akkasiin siin jedha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya warroonni hanga dhumaatti nu daawwattan galatoomaa warroonni like scroll gootanii dabartanis galatoomaa warroonni subscribe nu qaban subscribe nu godhaa like illee nu godhaa share illee nu godhaa viidiyoo keenya hanga dhumaatti warri nu daawwattan galatoomaa alaara asakum ciao bye bye.